ashram dhimma uummata keenyarraa mari'annaa xiqqoo dubbiin ajandaa jijjiiruu barbaadan beeyta. Uummata kana fixaniiti waan hin taane xixiqqoo takkaan itti as dhufanii ajandaarra jijjiiruu barbaadanii jechuudha. Igale mee isin invite share godhaara. Doftootaa fi jaalattoota daawwattoota sheekka abbutaa mee invite fi share godhaa ilmaan Oromoo hundinuu warri uummata keessanii sagalee ta'uu barbaadan warri taduu jirtu sun haadhatii jettan warri anis Harargeedha anis Oromoo buqqaatu anis Oromoo daangarraa buqqaatu abadan shayxaanin buqqaasu tokkummaan shayxaana buqqaafna warri jettan maal gootan invite fi share nu gargaartanii jechuudha. Zigale tammaleen bu'an jaabeeta warri sheekana Hussein piippiin osoon hin laallatin nu seente ummata Oromoo seente abadan amma gandummaa ta biroo eegaltanii taanirraa isin dhaabna amma baali biyyaa siqqoomanduu ilmaan siqqoomanduu kabajamaa kana addaan nurraa hiruu eegaltan himmas abadan isinitti hin dhiifnu Zigale Oromoo adda hiruu Oromoo adda guuruu haga dhumatti isin dura dhaabbannee isin dhoorkina malee abadan qabsoon Oromoo bakka ni geessi ni injifanne inshallah. Sigala. Hayyee meegra sagantaa kiyyaatiin seenamay isin warri hangi seena kun invite fi share uummata keessanii sagalee ta'a irra deebuudhaan assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abiyyi Ahmadii fi gaafii qabarra. Deeggarta xarrajee abbaayeen eebbisa jee BRICS dhaqee miseensonni BRICS hundi afeeraman jee lafa dhiitee pirezidaantiin Raashiyaa hundi afeerame jee mee miseensonni BRICS tokko ha dhufe naa himiyaa yoo saba kee biraa kabajaan qabaan yoo saba kee biraa dhageettiin qabaan yoo beeziin qabaanne ati kabajaan ati qabduun jirtuu gaafas hin jennu nuti. Saayinsii siyaasaa barachuun sin barbaachisu sigale. Saayinsii siyaasaa mee isa jiranga Salvakiir faa jaarsa bazabbazee firra fincaanu fide Soomaaliyaa ta'eefifuu biyyaa warkaan qabne Awurooppaa afeere Turkii afeere gamtaa Arabaa afeere maal afeere sigale haydi Oromoo kasi salphise ganaa salphatta. الرأس سيلين جنو العدان من الحد القبير جاربني سيجله نمني حد الرابي نمني أجر رابي امتسا أجوم سيجله نمني سب نسا أجيفتي نمني سب نسا لكي أتخيامي تيين رب اللين كيامي تيجاني بقى سلقاتي بشمال وانجو والله مراتي آري قبتي نيكوليران جارو ديما Sigale jaartii tu bar sheeytichi beeytaa jalattichi utaaleeti intal khootu dafi ishaayimaan salaataa mijeetu sigale daqiiquma lama kana jee gabbuu eebeeytaarra jettees mataa lultee ilaalte haganuma hajecha salaata kiyyana dhoorkitee jettee sigale irra gannaqe haa salaatee najisee mee haganuma jecha daqiiquma akkanaayi hafuura fudhachuu na dhoorkite aboora haa afran kan ishaayin kurra haa afuri ishaayi kanaan irra buufadha rabbi Muhammad itti amani abbaa amma dhaabbu ishaayi kanaan irra buufadha halkan dheeraa osoon jettuutiin lakkii jeetuma gubbarra bee daqiiquma lama bara osoo daqiiqaa lama bara daqiiqa takkaaf isa kan diyaa furtamu qofa tureeti jeegatu taale bee yaa abbaa amma jette akkanuma mataa lolte dhugatti haganumaa jecha ishaayi salaata na dhoorkiteetti jaawar baandaa ergamtuu Ijiptii Mareemi Tirkisho way abbaaya kanate abbaaya eebbifne way mii Tirkishoon taate uyuyuy qabaa ganna dhiisa haganuma namuma afran sanichi yaamte Salvakiir namicha Keeniyaa qaalicha Soomaaliyaa ka ijaa'u ka Jabuutii dubbachuu dide ijab ammaraata warra gaddaaf yaa akhi هذا كل موني نو جيزي قال مراتها وجي دودا رغدا وجي مايكي تغنا رغدا جيزي دي مراتها وجي دودا سيقال حاجه نو ما جي تشك سكي امانو خيسني مي رب سدان
bar pirezidaantii Raashiyaa dhufuu deema Noorzi Kooriyaa Kim Joonii dhufuu deema sigale Turkishaa dhufuu Turkiyye amma Turkiyye jechuun dhiisee diyaaspooraan gartanii Turkiinis ari Adam mammayyaamtee deengadda wal lolan waa'ee Soomaaliyaa irratti dhufuuf ta'a sunis gad dhufuu ta'a. Turkii fi inni duru wal lolanii jiran amma tanaaf dirooyiniin tolchee jee beera keessa dhaabbatee iyyasii galee. Haganumaa jecha Turkii yaamne, Awurooppaa yaamne, Jarmanii yaamne, Faransaay yaamne, Maarree yaamne sigale. Dipiloomaasiin kee hangam takka akka caccabe, hagam takka biitti akka tuffatamte, hagam takka akka qaanoyte, hagam takka akka salphatte, hagam takka akka gabbuute sigale. Bakka beeraa fi ijoollee keessa atiin noobeelii badhaafame jettee addunyaan dubbatu. Badhaafamaa noobeelii kan addunyaan jettuunidha. Namni tokko dhufuuf dide. Nama tokko kamaali dippiloomaasonni gaazexanyoonni Finfinnee jiru jalaa didan kan US imbaasiin Ameerikaatii ka Jarmanii ka Faransii ka addunyaa guutu jalaa diboodeem nurra maraataa maal gaxxanteeti maal eebbifnaa jedhanii mee maal gaxxanteeti maal eebbifnaa jedhanii. Inni bakkatti suuraa ka'u harkatee sigale. Faraqataan beera gabbataa kana bira dhaabbata. Faraqataan beera gabbataa gurbaa tokko gartanii baay'isawwee ka isaa beera walii qabatee iddoo dhaabbatutti addeemu. Deemasii jeekkatti ari'u tokko. Faarsee bulaa tokko akkatti ari'u garte. Beera gurguddoo inni nyaachisee fide kana iddoo dhaabbatee beera walii qabatee maaliif namni mataa qabu tokko isaa wajji suuraa ka'uu sodaate. Imbiti dubbiin akka haasawamanii fi akki lafarra jiru wal adda ta'e. Yaa obboleeyyan. Hoggi horiyaa dhaqan wanti hagaxxamame sadi qofa. Isaan tarbaayinii 70 meeqa gaxxamnee jansi gale. Wanti sadi qofa gaxxamne. Inni kamittiin ajandaa hayyoonni walitti dhufe kana firraa jijjiiree xiqquma taatu bakkumaan itti suuraa ka'u. Biliciis namni narratti uffate. Hoteelaan jaaruus namni narratti uffate. Beeta mangistiin juus gartee faashinnisii dabre. Yaa rabbii kiyya footoo kamittiin kaa'isaa jiru kana abbaay bara as gahee jeen injiinartichi. Jeetuma wayi huccuu haate kofoo jala wayi butaantii kaayyate yaa obboleessu eegachii fi eegisii jira biriiksi dhaqa kottaa abbaay aboo abiyyi maalirra waraqaa maalirra fuutiin faan bishuwan shiyaa jaan jansi maal ummataa guddisee bineensi mataa dhandhaaraa nu keessa hudduun gadi taa'u jechuudha afaan raashiyaatiif sigale aareeti kasi jeensi sigale afaan raashiyaatiin akkasi sheeyini afaan hunda beeka sigale afaan hunda isinii so kun bineensi mataa guddoo gadi taa'u buleessu haasuu jira. Edaa inni waraqaa kana yeroo jira sigale. Miseensota Itoophiyaan baga gammadan miseensota biriiksi taatan miidirqishoo taatan maallaqa kophaa tolfachaa miidirqishoo faarsee bulaan kun abbichuu baa malaa duraan isinitti himne yaadeero. Sigale abbichuu baa maallaqaati malee yoo maallaqa qabaatte abbuma fedhee isa bitata malee abbichuu baa malaa maallaqu abbichuu baa maallaqaati la gazzabni harkamnan. So amma wanni hayyoonni jiru gurguramee jira kajuu wanni Ijipti jette bakka geessee jirti an akka yaada kiyyaate. Maaliif bakka geessee jira? Bishaan hin guutin hanganuma dhaabii jetteen hangasuma dhaabee eebbisee jechuudha. Tarbaayinii sadii qofa waa xiqqisha qofa eebbisee sigale. Wanni Ijipti jettuunis duraanis tanuma. Meegaa niikuleera jaarra jeenii. Meegaa bishaan ganaa Itoophiyaa guutuu ibsineeti akka Ameerikaa kanatti lafa hunda keessaa ifaan ol baha jee ganaa ni inaga. Meegaa akka tumtuun biyyaa warri waa tolchu ka Chaayinaa kun sigale. Beekii silaa ifaa qabaachuun beek waan eebbifamtu waan gaariidha. Maaliif manufakcharii adda addaa kana baay'ifteeti qotee bulaan hundi ooyiruma keessatti qottoo tolfata, gazoo tolfata, waan lafaan qotu tana tolfata. Sigalee yoo tiriinni baay'ate hedduu amma Chaayinaan ooyirumatee keessatti teessee tolfatta malee tumtuun barbaaddu ganaa magaalaa dhayite. Amma biyya teenyatti akaafaa bituuf magaalaa dhayita. Qottoo bituuf magaalaa dhayita. Gazoo bituuf magaalaa dhayita. Sigale qiyaamaa bara. So amma Chaayinaatti yoo gazoo tolfachuu barbaadde asuma teesseetuma ammuma walii keesseetuma xaaxaa maaliif tiriinni wal gahee jira jechuudha. Kanaafii gara barbaachisa. Silaa gaariidha. Yaadni isaa gaariidha. Garuu yaada kana fedhi malee hojii yaada kanaan galmaan gahuun qabu jechuudha. Waleekum salaam abbaa jaalala. Sigale fedhi malee yaada kana waan galmaan gahuun qabu jechuudha. Amma kun wallagga keessa harka jechaa jiran waboodhaa waan aanaa ta'e guutuu gadhiisaati kara godina ol deemaa milishaa hunda kaasaa jedhanii raayyaa ittisaa hunda kaafachuu jira jedha. Waan san godhuuti walii galtee Tanzaaniyaa san hojirra oolchuu deemaan se'a. Nama biyyittii sadarkaa tanatti nageenyi isaa gabbu'ee
biyya bulchuu dadhabee bilicii qofaan jiraachuu jiru footoo qofaan biyya bulchuu jiru sigalee addunyaan ni maraattee itti dhufti yaabaleessu. Addunyaan bar informationa qabdi. Addunyaan bar irra Itoophiyaan maal keessa oolte maal keessa bulte informationa isaan hin barbaachisu. Imbaasiin isaanii warri dhaabbanni gargaarsaa kun hundi bardeeninati. Sigalee kun hundi bardeeninati. Gabaasa galchaa fi bar. Sigalee saniifuu arragaa abbaayeen eebise jee osoon inni asii lafa dhiituuti ummanni keenya fannoo inni ijaarame. Sigalee yaabboleen fannoo inni ijaare dhumee jechuudha. Amma ni boohee maal tahee mee fuula namichaa guddaa san sabboonummaa akkam qaba qaalichi sun boohee fuula san jiini wal ga'a mee xiqqollee taatu suuruma isaa san zuum godhaa laala. Ani chiinaa barreessan komaandoon achina hin boonye dafqa nama hunda hurkaan hudduu hunda keessaan hanga miila gannu yaajan sigalee. Mee imimmaanuma kamtu fuula guddaa isaa hangas ga'u san ka istaadiyooma Arsenaal fakkaatu san mee sabboonummaa akkamiin boohee waliin ga'uu danda'a. Namni tokko oggii boohee imimmaan asiin akkana dhugjee gaddeema. Kasaa baras jira boqoo guddoo tanarra jira bara. Boqoo namichaa hanga geessu garte mun gahe hin garte. Mee sabboonummaa tam jaalala biyyaa tam qabaayee boqoo guddoo san boohee waliin ga'a. Gaafa aangoo fudhatu hin boonyaa bi. Hin boonye ni kijibanii jechuudha. Ni boohee way abbaan jaalala biyyaa tokkotti isa boocisa. Adeero jaalala biyyaa hangan takka hin qabu abiyyi. Kijibdoota jaalala biyyaa maal qaba? Silaa jaalala biyyaa qabaate hayyoota kana wajji gattaa'ee mari'ataa bara. Silaa jaalala biyyaa qabaate woboo yaamee mari'ataa bara. Biyya teenya firraan diinu. Biyya teenya gartee lammii teenya dhiigan dhangalaafu. Maali jecha wal ajjeefna? Addunyaan raagallu tanaa jecha wal ajjeefna hoottu jedheeti barsila osoo jaalala biyyaa qabaate taa'ee namaa wajji wal mari'ataa. Taa'ee hayyoota wajji wal mari'ataa. Taa'ee riphee loltoota wajji wal mari'ataa. Sigalee. Jaalala biyyaa ka maal qaba? Jaalala kursii malee, ana arkaa malee, sigalee. Anumaa beekaa malee, sigalee. Mee fuula hangas boquu qaallichaa guddina hin garree. Boquu xiyya tana lama geessii barta jinaa tokko qotii. An fuula akkasii guddaa I don't know ijoolleen amaaraa tun qaallichatti taphachuu jirti. Beekaa akkasii zoom gootee fuula gaafaan bira dhageessan garuu fuulli isaa kanuma namaa kana I don't know iddoo tana an arkeetiin jira laayifii bira taayetiin jira. Sigalee boquu guddaa san sabboonummaa akkamiin boohee waliin gaya atumtiif gaafadhu sigalee. Ammaas fuulli hundi kamii jiidhe sigalee. Namni silaa hoggii boohee ijjitu hundi diibattee imimmaan asirraa kaala asiin akka jeegayyaa sigalee. Namni boo'u ni beeksisa jechuudha. Kana bar kanaa jiidha qaba bar boquu illachaa kan hunda asiin ol boo'a. Sigalee boochi sheeyxaanaa silaa karayyuu majaanii asiin ol boo'a sigalee. So sabboonummaan inni boohuuf takkalleen hin jirtu jechuudha. Sigalee sabboonummaa osoo qabaatee hayyoota kana mariisiseeti biyya kana riphee loltoota mariisiseeti gaafii siyaasaa biyyaa deebiseeti gattaa'ee mariihatee biyya san baraara. Sigalee. Arraba gartee kaboohu sigalee kaboohu kayaadu kabiiti sun diigamuu qabdu juu ka ozooduu ciniinnatu jaalmarroo fa'a sigalee zammane kaasee fa'a jaawarmaamma fa'a sigalee osoo biyya tana waan fedhan godhuu danda'anii woboon ammatti marsee kaleessa sulultaa keessaa tarkaanfii fudhachaa oole osoon itti marsee taa'uuti tarkaanfii fudhachuu dhiisee si qabnee harka kenni karaa nagaatiin gadhiise seef eegzitii sii bannee bahe. Jechaanii jiranii warri biyya jaalatu kanaa jechuudha. Ka osoo boohuu, osoo du'uu, osoo madaa'uu biyya isaatti akka biyyatti isaan diigamne godhu. So saniifuu gartee wanni isaa hundi baza footoo ittiin ka'ee maal jee ajandaa guyyaa tokko godhatee beera gurguddaa aangorroo guurute san hunda ifiin tarrise sigalee warra akka waaqatti isa waaqeffatu ifiin tarrise sigalee shimallis faan hin garree akka beera iddoo dhaabbate bar shimallis kana numa ta'e rabbi. Saniifuu wanni nan isiniin jiru wanni nan isin kadhadhu isin hundinuu wanni godhuu qabdan ummata keessaniif sagalee ta'a. Ummata keessaniif sagalee ta'a. Yeroo hunda PP'n hoggii ajandaan isii muddu dhufte waan isin taane godhu deemte. Amma inni maaliif kana godhe?
hayyoonni biyya alaa kana wal tahan warri waliin galu juu hundi walii galan warri waliin dubbisu jaan hundi wal dubbise warri walittin dhufu jaan hundi walit dhufe warri gartee adda baafne jaan hundi lakkii nuti addan baane kara laalle malee hayyoon teenya takkumaa jee walit deebi'e warri walittin deebu jaan hundi walit deebi'e alhamdulillahi rabbil alamin akkamitti ummata nu jibbe ummata nu tufe ummata nu dhaga'u nuffe akkamitti gartee ajandaa uumnee walit deebif if jala deebifna jaaniiti ummata Harargee irratti tarkaanfii fudhatanii jechuudha. Ummata Harargee maaliif Oromiyaa guutuu keessaa targee godhan CV nima dhageeffatu. Ummanni Harargee mootummaa keessaa nama jabaan qabu. Abbootii qabeenyaa keessaa nama jabaan qabu. Murmituu keessaa nama jabaan qabu. Siyalee miskiina gartee rabbi malee naman qabne kana hayyoota isaa kaan gartee mana jala olola irratti oofanii kaan mana galchanii kaan qabri jala galchan kana ni beekanii jechuun namni sagalee ta'uuf hin jiru. Namni sagalee ta'uuf hin jiru. Bakka birooti namni yoo nama isaa duraatuu ta'e ija sibba baasaa jechuudha. Kanaafuu ummata abbaan qabne kana rabbi malee dakaa ekonomii waadaa dakaa akka jimaan gurguranne godhaa gibiraan gidirsaa beera naashidaa jaarsinuu jibbee yaa rabbi tana qabri narraa galchee jee aangorra guuraa beerri kun miskiina kana cafaqaa dakaa gidirsaati olii tanaa ajandaan kan dalagatan ummata Harargeeti. Bakka bu'aan keenya jabaa miti manguddoon teenya jabaa miti sheekutiin dhiisitunnaa bootii garaatii bitamtee jirti bitamtootatu sheekutiin qabnu miti sheekutiin qabnu kijibduu fakkeessitu asirraa uwwisi maashaallah jettu tana sigalee hudduu isii jala uraa quban qabdani abiyyi mee takka gabbaatee abiyyi irratti haasagalee taatu qaanii isaanii akkatti gafacaasuuf annin beeka waan isaan akkana jaan maaliin godhaanin dubbadha jeetiin cal jechuu jira malee waan akkatti isaan afaan lugaami niin beekaa jechuu kijibdoota sheekutii hin qabnu abbaa gadallee hin qabnu bakka nama gartee nama jabaa isaaf ijabaa sun qabne kana laallataniiti dakaa ekonomii qamqaamaa olii tanaammoo isaan buqqisanii jechuudha. Warra sabaa sablammiin abdattu warra sabaa sablammii gartee gaachina tahee fi lubbuu fi kennee fi sabaa sablammii san oolchuu danda'u ta'anii mul'atanii jechuudha. Akkamittiin tanan harkaa fudhatanii akkamitti jarri guddatee argamee an sadarkaa tana gabbu'ee gandaan nama cicciree gosaan nama cicciree Oromumaan keessaa hin dhufe juu waliin naqee sadarkaan angartee udaan laakkachuu jiru kanatti gubbaa san ta'anii akkamitti hancufan aggattufanii jechuutu isa gubbuu jira. Maanaan hiika kana maali? Tokkummaa akkamitti sabaa sablammii wajji ta'anii ajandaan Oromoo booyu biyya diina jechuu Amaaran feenu jechuu Amaara rabbobbahaa jechuu cabsi gati mormarraa muri jechuu ajandaan keessan kana malee biyya jaarra Amaara wajji wal taana Tigree wajji wal taana Tigree fi Amaara hunda bira kunne ollaa keenyaa wajji akkami wal taana Oromoon haasawa akkana akkamitti haasoyitii jechuutu mataa isa gubee eenyuutu haasawa akkanaa fide kun Jaawari bu qabaa Jaawar arrabsa qabaa Jaawar gattiqqeessa qabaa Jaawar gabbuusa Harargee fi Arsii tar waliin naqanii maaliif Jaawarichi keessaa beezii qaba janii yaada waan kana arraarra isiniin himu beezii isaa diina janiiti miskiina kiyya kana waliin fixani kun Arsiin baraara jeeti mancaa qabatee ce'a kun Harargeen baraara jee mancaa qabatee ce'a maaliif ce'aan beeku abbaan lola kanaatu eenyu abbaan filima kanaatu eenyuun galleefi jechuudha. Saniifuu ummanni keenya wanni ta'uu qabdan wanni hojjechuu qabdan Amaara irraa fudhanne abadan biyyiin deebifu. Amaara fudhanneeti Tigrees fudhannee biyyaan jaarra malee abiyyi Amaara qabatee Tigree qabatee abadan biyya saniin diiguu jechuudha. Beenishaangul fudhannee Soomalee fudhanneeti biyyaan jaarra malee abiyyi gartee sabaa sablammii xixiqqaa kana qabatee abadan biyya teenyaan hin diiguu jechuudha. Sigalee hin deebifnu Amaaras abadan yaa abiyyi Amaaras hin deebifnu. Sigalee Amaara deebisan jettee gartee ija babaasaa oolta malee osuma ija babaaftuu kutta malee siifi Amaarri ganaa duydaa gara fudhannee jirra Amaara. Gurra si calawu ganaa siifi Amaarri si faarsanii muusee siin jaanii haguma maduraati si gale
haguma maduraat saniifu abadan amaara keenya siin deebifnu amaara keenya fudhanne nuti walii galle biyya takka qabna yooni cinna jennes ollaa keenya sigal saniifu akkam ilaameera walii galleeti oromiyaa teenya jabeeffachaa Itoophiyaa waliin bulchinaa jechuudha. Kana si harkaa fudhanne abadan akka ati barbaaddu sanitti gaddeebinee gana biyya diiguu qabna maarree godhuu qabna mitirkishoo godhuu qabna way abaluu kana godhe haati maarreera gosa abaluu irra bobbaa kun hin jiru jechuudha. Hayyoonni keenya sirriitti uummata barsiisaa jiran keessaan alaa walii galaniiti uummata barsiifachaa jiran. Ajandaa diigaa nu dhufan maarree nu godhan mitirkishoo nu godhan ammas iyyuu jira bar. Amma isaaniitu bar warri noorzii wal ta'ee wal qabatee nu dhufu jira yaaniin gartuu PP'n akkana jechuu jirti. Dur bara Oromoo jaabar amaarri yoo nu dhufe mitirkishoo yoo nu dhufe Oromoo jaabartu Oromoon amma guddatteeti amaaruma sanuu fudhattee ganaa zinnaashuu jalaa fudhan akkana jaalaqii ganaa zinnaashuu bar isatti namantu isa laaltu anarraaraan isin jee viidiyootti jalaalti yoon hin allaayifiin dhufin filimeendiin laalti ni hijibani beeyti zinnaashuu waan inni iyyuu fudhattu akkasii baay'ee isin jaalata sheekaa butaatii baay'ee isin kabajaa viidiyoo matana sheeru walii godhaadha nagaan naa jiraadha sagantaatti aantu hanga walitti deebinu uummata keenya kan wallaggarraa buqqisan halkanii guyyaa nuti dalagaan teenya sagalee ta'uu sagalee uummata keenyaa dhageessisuudha. PP'n amma gartee ajanda jijjiirra jettee maraachuu jirti. Awwaan hin quba qabuufiin amma laayifii tana dhufe ajandaan akkan jijjiiramne uummata keenyaa sagalee ta'uu haga isaan qubanne bakka teenya deebine kaduu awwaallanne gumaan keenya nuu bahe isaan nuun jaanitti sagalee ta'uun adda dhaabbachuun qabu nagaan naa jiraadha.